odeeffannoo addaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoowwan jajjaboo isin biraan ga'uuf dhufne. Jalqaba irratti odeeffannoon isin biraan geenyu arrabsoo gaazexeessituu Beetii Taaffasaa yookaan gaazexeessituu Beetii Show tan LTV irratti baay'ee beekamtuu fi namoonni hedduun hiriyaa Jawaar ja'anii ni beekanii. Beetiin Jawaar irra deemaa jirti arrabsoodhaan baay'ee dhuka irra kaasaa jirti. Turteedha kan eegalte. Tibbana ammoo Jawaar bifa haaraan qabsootti deebi'uu ilaalchise eda dubbiiwwan jajjabaa Jawaar irratti darbattee jirti. Waa'een isii baay'ee qoodamee jira. Jawaariin Beetiin maal jetti? Beetiin Jawaar irraa immoo maal qabdi kan jiru gaaffii namoota hedduuti. Eda miidiyaa Lu'aalaawii jedhamu tokko irratti dhiyaattee afaan Amaaraatiin gaazexeessaa isaatti waliin turtii taasiftee turte. Gaaffiif deebii keessatti Jawaar wantoonni isin ittiin waamin hin jiru. Turtii sa'aatii takkaaf daqiiqaa 50 miidiyaa san faana haasoyte. Yeroo sun keessatti yoo xiqqaate maqaa Jawaar yeroo 250 ol waamtee jirti. Beetiin namoota hedduu biratti dubbii ijoo taatee jirti. Keessumaa jechoonni isin itti Jawaar ibsaa turte, akkaataan isin itti haasawaa turte namoota hedduutti ajaa'ibateera. Amma dura kitaabota 2 barreessite keessatti seenaa Jawaar barreessitee turte. Kaduraa keessatti ni faarsite, kaboodaa keessatti garuu waan faarsite natti hin fakkaatu. Namoonni hedduun akka hin faarsinitti himaa turan. Ana kitaaba isin dubbisne garuu kaduraa keessatti baay'ee akka Jawaar dhaadheessite namoonni hedduun kitaabicha dubbisan ni dubbatu jechuudha. Eda maal jetteen Jawaariin? Waan isin eda jetteen yoo isinitti himnu Jawaar nama yeroo garagaraatti jijjiiramu. Jawaar sobduu. Jawaar sodaattuu. Haala kanaan ibsaa turte wayita gaaffiif deebii gootu. Yeroo garagaraatti amma dura yeroo osoo LTV'n hin cufamin turtii isa faana gooteeni isa yeroo waliin teessu baay'ee akka taajjabaa turte. Waan hedduu akka isa irratti ilaalaa turte dubbatti. San keessaa yoo akka gaazexeessituu takkaatti Jawaar si laallata, yoo ati qophooyteetti hin dhayne, yoo ati gaaffiiwwan jajjabaadhaan isaaf hin dhufne namni akka isaa addunyaa tanarraa sobu hin jiru jettee ibsaa turte. Dubbeen isii tun hedduu namoota biratti ijoo taateetti. Beetiin waggaa bara 2020 keessa Jawaar faarsaa turte. Ni dinqisiifatte. Akka dinqisiifattu deddeebii miidiyaalee irra dubbatte. Isa qofaa miti. Kitaabni isii jalqabaa anaa fi yaadannoo LTV jedhu afaan Amaaraatiin barreessite keessatti Beetiin waa'ee Jawaar namni akka isii faarse hin jiru kitaaba san keessatti. Isaan cinatti immoo Jawaar irraa akka jaalalti qabdillee kitaaba san keessa barreessitee turte. Kitaabicha keessatti afaan Amaaraatiin yoo barreessitu namootaan interview godhe keessaa dargaggeessi tokko shamizii uffatee ture. Akka carraa ta'e qulfiin shamizii isaa morma jalaan banamee ture. Qormaanni jaalalaa an umrii koo keessatti qoramee hin beekne karaa qulfii shamizii sanaatiin naqabee ture jettee kitaaba keessa barreessite. Namni suni Jawaarii suuraa asirratti ni argitanii. Namni isin akka jetteen san Jawaarii jechuudha. Battalatti maqaan dhooyne garuu irra gubbatti maqaa dhooytee Jawaar nama jabaa abbaa jijjiiramaa akka ta'e barreessite. Jalatti immoo nama shamizii banaa kan jaalalti irraa naqabdeettee nama akka isaatirraa jaalalti irraa naqabdee argee hin beeku jettee barreessitee turte. Kitaaba gubbaa jira jechuudha. Har'a waggaa 3 booda maaliif deebitee Beetiin Jawaar arrabsiti yoo jenne namoonni hedduu waan kanarratti waliif galuu jechuudha. Ta'es miidiyaa yoo ta'e iyyuu Beetiin Jawaar jaalattee dhabde kan jiru namoota hedduudha kan irra waliif galu. Garuu kun ragaan kitaabuma isii keessaa argachuu ni dandeenya. Haa ta'u malee ati waan irratti argite yoo qabaatte iyyuu irra caalatti amma garuu haasoo isiitirraa akka mul'atutti miira isii yoo laalte iyyuu haasoo hinaaffaa, haasoo aarii ni jiraame. Anyway jaalattee dhabdeedha bakka kan namni irra waliif galu. Namoonni hedduunis yaada kennaafii jiran kanuma kennaniif jechuudha. Kana qofaa miti. Beetii bara 2020 Jawaar faan namoota gargaaran keessaa tokko. Jawaar yeroo tokko goofandimii hunda bananii fi intala teenya jaanii gargaaraa turanii. Beetiin intala Oromoo jabduudha jaanii gargaaraa turan. Dhugumaanuu intala Oromooti jaanii Beetiin garuu Beetiin amma dura interviiwwan garagaraa yoo gootu hin turre ji'a 6 akkaarraa miidiyaa tokko faana turtii gooteen ati ammatti alaabaa tam fudhatta? Alaabaa Itoophiyaa tanarraa osoo filadhu siin jaanii tam fudhatta jennaani ani alaabaa Itoophiyaa amma jirtu hin barbaadu jette. Alaabaan ani barbaadu alaabaa Minilik. Sababiin isaa hoo jennaani
amantaati yaawwaa walitti deemtuu fi jettee alaabaan amma amantaati yaa walitti hin deemtu alaabaa walqixxummaa leellistuu anaaf hin taatu jettee dubbattee turte. Inni beetii akkasi arrabsoon isii adduma gaafiif deebii isaa takkaaf deeqaa 50 dheeraadha afaan Amaaraati. Baay'ee dhukkee irraa hafte Jawaar irraa turte ammaa miti kan eegalte waggaa tokko. Amma durallee haaluma wal fakkaatu miidiyaa tokko irra dhiyaattee Prime Media natti fakkaata. Prime Media irratti akkanuma godhattee turte. Kun amma yeroo lammaffaati jechuudha. Akkasitti miidiyaa irra baatee Jawaar dhukkee irraa kaasuun. Inni biraa odeeffannoon isin biraan geenyu waa'ee Abiy Jawaar ajjeesuuf itti dhaadachuuti. Yeroo jalqabaatiif wanti kun kan dhaga'ame halee isaa Jawaar amma dura waan kana dubbatee hin beeku dhiisee ture na fakkaate. Garuu amma immoo Jawaaris qabsoo biraa keessa jira gabbaasee jira jechuudha. Haleessa namoonni hedduun Jawaariin akka biyyatti hin galle gaafachaa turan Neezerlaanditti wayita eebba kitaaba isaati irratti fi marii irratti Jawaar yoo biyya alaa teesse hoo jechaanii turan. Nageenya keetiif ni yaaddoinaa hin deemini biyya alaa jiraadhu jaaniin. Jawaar garuu nageenya kootiif hin yaaddainaa'e anarra dhiisaa'e. Namichi amma durayyuu na waamee siin ajjeese jee natti dhaadatee ture. Garuu anis deebisaa kenneefi waa'ee nageenya kiyyaa ki goonu rabbitti ol kennina kaan immoo natti dhiiftan angaalallee beeki rabbumaan as geenye du'aayuma kadhannama waaqaa gaafa tokko na yaamee siin ajjeesan an jee osoo hin hidhamin dura hedduu aare siin ajjeesan an jee jennaan eega bar wanni jee booda siin ajjeesaa jennaan awoo ani ilma silataati ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra adabbayyii bikkan dhayne hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan gutteessuu hin dandeessu. Immoo namichi beekamaadha. Eenyu akka isa waamee siin ajjeesa jechuun Itoophiyaatti beekamaadha. Abiyyi jechuudha inni immoo maqaa waamurraa of qusateera nama siyaasaati waan ta'eef. Gaafii guddaanii wanta kun yeroo jalqabaatiif Jawaar irraa dhaga'ame. Dhuguma Jawaariin Abiyyi ni jaamoo hin jiru kan jiru gaafii namoota hedduuti. Abiyyi ni jaa akkamitti ja'aa yoo jennee ilaalle amma duras waan kana nama lammaffaati nama siyaasaati irraa dhaga'uun jecha akkasii. Abiyyi nama gurguddaaf biratti waamee siin ajjeese yoo jiruuni Jawaaritti aansee namni tokko milkee isaa miidhagaati. Amma dura milkee isaa miidhagaa OMN irratti namoonni hedduun arganii turanii milkee isaa mormanii illee turan waan saniin. Milkee isaa miidhagaa ministeerri muummee Abiyyi waajjira isaatiin na waamee yoo sirratti kaane jettanii na afaan deebitan qawweenii miti albeen isinin dhiisu ati dhuunfa siin ajjeesanaan jeenatti dhaadate an guyyaa sanirraa kaaseen Abiyyi irraa abdii kutadhee gara Ameerikaa deemuuf murteessee jee milkee isaa miidhagaa. Namoonni hedduun jecha milkee isaa san hin amanne ture. Amma garuu kaleessa gaafa Jawaar akkas jiru namoonni hedduun rifataniiru. Abiyyi dhuunfumatti nama waamee siin ajjeesa namaan jaa jechuudha. Jawaar kallattiidhaan Abiyyi akkana naan jee na waamee siin ajjeesa jee na dubbate. Anillee na ajjeesuu hin dandeessu jeeni deebiseef jee hundumaafuu ajjeesutti amanaa jechuudha mootummichi baay'ee dogoggora ture. Irra caalaa namoota rifatanii viidiyoo Jawaar tana bal'inaan qoodaa jiranii afaan Jawaar irraa baate wanni tuni namoonni mootummaa deeggaran garuu dhugaa miti jaanii yoo falman argineerra. Jechoonni Abiyyi irraa kallattiidhaan namoota siyaasaati irratti darbataman Abiyyiifillee tolaa hin jiru. Mootummaa Abiyyillee jeeqaa jira jechuudha. Namoota jajjaboo jira. Namoonni jajjaboon sun Abiyyi kallattiiniif bira waamee yoo isaan waa balleessan isiniin ajjeesa. Fakkeenyaaf Jawaar Lammaa milkee isaa miidhagaa Gaddoo Andargaachoo jinniif jaankaan kun if bira waamee yoo waa balleessan yoon isiniin ajjeesaadhaan doorsise akkanaan isin godhaayyuu isiniinidhaan yoo doorsise mootummaa Abiyyiif hin tolu jechuudha. Hin tollees argineerraa jechuudha. Milkee isaan guyyaa san booda hin teenye jedhe. Jawaarilleen guyyaa Abiyyi akkas jeen booda Abiyyi irraa abdii kutatee jechuudha haasawaa Jawaar irraa akka mul'atutti. Inni biraa yeroo jalqabaatiif Jawaar waa'ee Lammaa Magarsaa sirriitti quba qabaachuu dubbachuudha. Kan isin biraan ga'uuf dhufne har'a gaafiif deebi'ii raadiyoo Jarman waliin taasiseen Lammaa Magarsaa Awurooppaa akka jiru Room akka jiru dabree ifiifillee qaamaan bira dhaqee haasessisee akka ture Jawaar dubbatee jira. Kunilleen odeeffannoo yeroo dheeraaf dhokatee turedha. Wanti kun ammoo mootummaafillee qormaata guddaa ta'uuf deemaa jechuudha. Jawaarii fi Lammaan sadarkaa kanatti walitti dhiyaatan taanaan mootummaan illee ni muddamaa jechuudha. Jawaar cimsee ganama kana yoo raadiyoo Jarman kana irratti dubbatu Lammaa osoo faarsuu mul'ateera. Lammaan dhiiraa akka ta'e namummaa akka qabu dimokiraasiitti akka amanu biyya akka jaallatu Lammaarraa
waan taajjabe hunda ganama kana dubbatee jira. Haala siyaasaa biyyattii irratti amma dura osoo hin hidhamin dura yeroo lammaa ministeera raayyaa turetti waliin dubbannee mari'annee turre jee Jawaari. Sana booda haalli adda facaasullee adda fagaatanii deebi'anii amma Awurooppaatti wal arganii Roomitti waliin akka mari'atan ibsee jira jechuudha. Sirritti lammaa waliin wal quba qabaa. Kana jechuun adeemsi qabsoo gara boodaa lammaa dabalachuu danda'a mootummaaf qiyaamaa biraati jechuudha. Kanaafuu mootummaan iyyuu jecha lammaa waliin wal argeera jiru kana yoo dhagee isaaf muddama biraati jechuudha. Hundumaafuu lammaa fi Jawaar isaa garamitti kan jiru gara fuula duraa waan adda bahuudha. Odeeffannoowwan kana fakkaatu waan hordoftaniif guddaa galatooma. Odeeffannoowwan akkasii biraatiin agoodetti deebinutti yeroo gaarii.